bulchiinsaaf horataalee keessatti hojiileen hojjetame yoo jiraate kan kenna tajaajila. Kenna tajaajila qaqqabamaa gochuu, si'ataa gochuu fi itti quufiinsa hawaasa keenyaa daran dabaluuf hojiileen hojjetame baay'inee fudhachuu dandeenya. Rakkoon komiin hawaasni keenya sadarkaan kaasaa jiru keessattuu kenna tajaajilaatiin wal qabatee, deddeebisuu wal qabatee, waajjiratti argamuu dhabuu wal qabatee, waajjirattis yoo argaman immoo murtii kennuu dhabuun wal qabatee, murtii kennuuf immoo harka keessa nama laalu. Kanaaf warri tajaajila mootummaa gurguratan isa kana bu'uuraan rakkoo kana qorannee adda baafnee hiikuuf hojiileen gurguddaan keessattuu inisheetiivii muummee ministeeraa keenya baasan masoo yookaan immoo wiirtuu tajaajila iddoo tokkoo jedhamuun hojiilee hojjetameen bu'aan guddaan dhufe jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Karaa kenna tajaajilaa kanaan dhimmoonni sirreessuuf yaalii goone tokko qaqqabamummaa hooggansa keenyaati. Hooggansi keenya balbala cufatee biiroo cufatee uummataan addachitee dittaash ta'ee jiraachuun irra hin jiraatu. Kanaaf uummataaf gaggeessaa walitti fiduuf yaaliin godhamee jira. Akkaatama kanaan guyyaa abbaa dhimmaa jennee torbaanii guyyaa 3 gaggeessaan waajjira taa'ee uummata dhageeffachuu qaba. Deebii kennuu qaba. Kan jedhu kallattii kenneerra hojjetamaa turee jira. Dhimmi biroo rakkoo naamusaa warra qabantu jira. Harka keessa warra nama laalantu jira. Biirootti warra hin argamne jira. Seeraan kan nama hin keessummeessine jira. Warra tajaajila mootummaa gurguratutu jira. Warra bitu jira jechuudha. Kanaaf namoota akkasii keessattuu raawwattoota akkasii ji'oottan 9 darbe kana keessatti qofa 10,171 irratti tarkaanfii fudhatamee jira. Hojiirra ari'uu, bakka kaasuu, kan onlaayinii ture oflaayiniitti deebisuu, gadisiisuu, tarkaanfii mindaa irratti fudhatame dabalatee hojiileen kunniin kan hojjetaman ta'uu isaati. Kana geggeessuuf immoo akka naannootti taaksii foorsiin dhaabbatee sadarkaa naannoo sadarkaa godinaatti dhimma kana torbaaniin ji'a hordofamaa jira. Hordoffiif to'annoo karaa mul'atuu fi mul'anne maayistirii shooppingii dabalatee hordoffiin ciccimaan geggeeffamaa turee jira. Istaandardii kenna tajaajilaa baasuuf yaalii goonee jirra. Tajaajiloota kenna dijitaalessuuf keessattuu tuttuqqii namaa irraa bilisa gochuu fi kompiitaraa fi teekinooloojiitti fayyadamuun kenna tajaajilaa kenna si'ataa qaqqabamaa fi itti quufiinsa hawaasa keenyaa dabaluuf hojiileen hojjetame guddaadha jennee fudhachuu dandeenya. Kana qofaa miti rifoormii gurmaa'insa aanaa fi gandaati. Kenna tajaajilaa kenna si'ataa fi qaqqabamaa gochuu keessatti tokko kan hojjenne rifoormii aanaatiif gandaan. Gandarra muudamaa 52 ture. Aanaarra. Gandarra immoo uumaan ture. Rifoormii gaggeessineen tajaajila kana gadi buusuu qabna. Uummatatti gadi siquu qabna. Uummanni qe'ee ofii keessatti tajaajila argachuu qaba. Dhiyeennan tajaajila argachuu qaba. Tajaajila argachuuf baasiif saaxilamuun irra hin jiraatu. Karaa dheeraa deemuun irra hin jiraatu. Ganda ofiitti ba'ee aanaa dhaquun qabu. Achi buluun irra hin jiraatu. Yeroo ofii misooma irra dabarsuu qaba. Karaa jedhuun murtii seena qabeessa mootummaan naannoo Oromiyaa murteessee hojiirra oolchine keessaa tokko rifoormii gandaatii fi rifoormii aanaati. Muudamaa aanaa 50 irraa gara 14tti gad deebifneera. Tajaajila asiin dura godinarra jiru, aanaarra jiru, naannoorra jiru gandatti gadi buufneera. Muudamaa aanaa yoo xiqqaate ijoollee ciccimoo si'annaa qaban, kutannoo qaban, aantummaa uummataa qaban, dandeettii qaban, uummata tajaajiluuf fedhii qaban yoo xiqqaate 50,000 ol fillee adda baafnee gandoota 7,342 irratti ijaarama gandaa kana gadi buufneera. Kana gochuu kennaan tajaajila uummatatti gadi buufnee jirra. Itti siinteerra jiru. Kun rakkoo deddeebii rakkoo gama komii kenna tajaajilaatiin jiru hanqisuu keessatti gaheen inni qabu guddaadha jennee fudhachuu dandeenya.